DJ App by Oromo Technology App. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ega jaalatamtootaa fi kabajamtoota hiriyoota koo akkuma beekamu iPhone keenyarratti akkamittiin qubee afaan Amaaraatiin barreessina kan jedhuudhaaf deebii kan isiniif ta'a jedhu xiqqoo isii gurra isin buusuu fedheeti. Innis isa argachuudhaafis appilikeeshinii keenya App Store seenna. Haala kanaan iddoo sarchi godhu irratti tuqneet sana booda Keyman jennee barreessina. Keyman free jennee barreessina jechaadha. Keyman free sarchi goona. Haala kanaan nu fida. Sana booda kana booda iddoo download jedhu tuqna. Akkuma waliin arginu Freeman kan jedhu nuuf barbaadutti jira buusuudhaaf jira jechaadha. Dhiifama wajjin networkiin qaba baay'ee dadhabaa waan ta'eef xiqqoo obsaan eeggadhaa isin jecha. Keyman kuni bifa lamaan jira. Keyman free fi Keyman pro kan jedhu buufachuu dandeettanii baay'ee tokko namatti tola. Haala baay'ee tokkoon haala nama gammachiisuun keyboardii keenya nuuf jijjiiree akkasumatti haala akka fedhii keenyaatiin irratti barreessuu dandeenya. Odeeffannoo dabalataatiif jala kanneen akkas dubbistanii keessa seentanii argachuu dandeettu jechaadha. Keyman Pro fi Keyman Free kun baay'ee tokko iPhone keessan keyboardii fi akkasuma barreeffama gara keessaatiin jiru isiniif jijjiiruun fakkeenyaaf kan akka Facebook keessatti fi akkasuma websaayitii garaagaraa irratti kanneen box godhanii isin mul'isan isa kanaan sirreeffachuu dandeettu jechaadha. Haala kanaan fakkeenyaaf akkanatti isiniif barreessaa keessa seentanii filatanii Keyman Pro kanaa fi akkasuma Keyman Free kan jedhu kana keessa buufachuu dandeettu jechaadha. Nuuf bu'uudhaaf akkas daqiiqaa muraasatu nu hafa. Inshallah obsaan eeggadha. Nuuf bu'ee nuuf xumuree jira jechaadha. Ergasuu open jenneet seenna jechaadha. Keyman free jedhee haala kanaan nuuf fida. Obsaan eeggadha. Sana booda iddoo add setting kan jedhu kanarratti tuqna jechaadha. Isa jalqabaa kanarratti kan jedhu tuqna. Isa ergasii tuqnee booda haala kanaan nuuf fida. Afaan keenya keessaa filanna jechaadha. Afaanota garaagaraa afaan addunyaa irra jiran afaan keyboardii kanarratti guutaman isiniif fida. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan jedhu kana albaa kan jedhu kana akkasuma adii kan jedhu kana afrikaans kan jedhu kana haala kanaan buufna jechaadha. Nuti kan barbaanne xiqqoo kan ol harkifne afaan amaaraa irratti tuqne download goona. Amharic kan jedhu kanarratti jechaadha. Isa kana download goona jechaadha. Erga download goone haala kanaan gara dhumaa irratti downloading nuun jechuutti jira jechaadha. Obsaan dhiifama wajjin. Haala kanaan nuuf xumuree jira jechaadha. Amharic font kan jedhu kanas install goona jechaadha. Kanaan Amharic font kan jedhu kanas install godhanna jechaadha. Keyboardii keenya irratti akka nuuf baheetiniin nuuf mul'atuuf sirriitti irratti barreessuudhaaf install goona. Sana booda sarchi godhee nuuf barbaada. Haala kanaan nuuf fida. Akkuma arginu gara harka mirgaatiin mataa irratti install kan jedhu jira. Install kan jedhu san tuqtan jechaadha. Giz from Keyman kan jedhu kana passwordii mobaayila keessanii isin gaafata. Passwordii keessan itti guuttu jechaadha.
haala kanaan nuuf fida. Erga nuuf fide ammas install kan jedhu gara mataa gubbaatiin gara harka mirgaatiin caafii mataa isii irra jira jechaadha. Gara olaanuu bakkuma jalqabaa saniin install gootu. Gadi bu'ee install jedhee gara gadi aanutti jira install goona ammas. Haala kanaan erga nuuf fide dan goona jechaadha. Dan erga goone nuuf dhumatee jira jechaadha. Bu'ee nuuf dhumee jira Cayman kan jedhu kuni nuuf bu'ee jira jechaadha. Haala kanaan Cayman free afaan keenya afaanota nu filanne keessaa afaan Cayman keessaa filanne keessaa Ingilishii fi Amaarik kan jedhu kana kan filanne haala kanaan iddoo kanarratti nuuf fide jechaadha. Erga nuuf fide amma immoo isa caafii gubbarra jirtu saniin dan jennaa jechaadha. Afaan biraa yoo kan filachuu barbaadan filachuu dandeettu. Yoo filachuun feene ammoo Amaarik mirratti dan gootuni jechaadha. Haala kanaan keyboardiin keenya nuuf jijjiiramee jira jechaadha. Wanta barbaanne tuttuqneet barreessuu dandeenya jechaadha keyboardii kamirrattu. Haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha wanta feene. Akkuma arginu Facebook keenyaa fi akkasuma websaayitii garaagaraa irratti seennee afaan keenya jijjiiruudhaaf jijjiireetiin akka itti afaan Amaaraatiin dubbisuu dandeettan kan jalqaba boksii jedheetiin fide saniin haala kanaan amma seentaniit keessaa filattaniitiin akkasitti buufachuu dandeettanii haala kan jalqabaan irratti isinii fideetiin wanta jedheetiin jedhe afaan Amaaraatiin kan barraa'e boksii jedheetiin jiru amma kun haala kanaan haaluma arginu kanaan nuuf barreessee jira jechaadha. Kan arginu kunniin afaan Amaaraatiin kan barraa'e haala jalqabaatiin boksii godhee nuuf fide nuuf xumuree jira jechaadha. Assalaamu alaykum.